Qananiin erga boqottee abbaa manaa ishee yookiin immoo kaadhima ishee kanaanii akka akkasitti reebamtee miidhama gurguddaa dararaa keessa akka ishiin turtee kan himamaatii jiru. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jedhaa arrallee waan sooshaal miidiyaa kanarratti sababa du'aa micayyoo kana ilaalchisee adeemaa jiruu fi dubbatamaa haasa'amaatii jiru. Dubbachuutii barbaada isiniin jedha. Micayyoon kun akkuma beekamu fuula ishee irratti akka nama kaballaadhaan fuulli ishee miidhameeti kan jiru. Suurri kun immoo yeroo akkamii kaafamee suurri kun maalirraan ka'eeti? Abbaa manaatu reebe moo waan biraati moo otoo nama kanaa walitti dhuftee jirtuudha moo yookiis immoo erga nama kanaa walitti dhuftee akkas ta'e moo kan jedhamu gaaffii guddaadha jechuudha akka kootitti. Maaliif namni jireenya barasaa jiraatu hunduma keessatti mudannoo garaagaraa qabaachuutii danda'a. Kana qofa otoo hin taane lubbuu isaatiin iyyuu kinoo dhabamuutii danda'a. Kanaaf iyyuu namni waan baay'een itti fakkaatee waan baay'ee shakkuutii danda'a. Anamma fakkeenyaaf erga micayyoon kun boqotte micayyoon kun yoo gamoorraa kan darbamtu taate akkamitti qaamni ishee akkamitti caccabuu didee miidhama qaamaa tokko irra jira. Waan akkasii kana keessa koo deddeebi'ee jira jechuudha. Maaliif namni gamoo shanaffaarraa kufe dhiisatoo gamoo lammaffaa sadaffaa tanumarraayyuu otoo kuftee baay'ee tokko ammam akka nama miidhu balaa qaamarratti hin beekna jechuudha. Dhiigni illee hin dhangalaa yookiin immoo buqqaatii harkaa caba lafee wanti tokko karaa fuulatiin illee wanti tokko karaa ishiin kufte sanatti mul'achuutii danda'a. Inni kun jira hin jiru, wanti nuti beeknu hin jiru, wanti nuuf gabaafame hin jiru. Fooqirraa of darbattee akkasitti duutee bichaadha kan nuti dhageenye. Dhugumaanii namni kunis immoo ajjeesee dhiisee isaa wanti nuti beeknu hin jiru, tilmaamumaan jenna malee. Kanaaf otoo olloonni hin jiru inni illee jechuudha seeratti dhiyaatee jira waan ta'eef seerri olloota warra isaanitti siqanii fi akkasuma immoo hiriyoota isaanii amma ta'e otoo waamanii isaarraas qorannaa fudhaa jiru waan ta'eef otoo achumatti mirkaneessanii yookiis immoo qorannoo taasisanii uummataaf gadi baasanii baay'ee bareedaadha malee akkanumatti callifnee namni kun dabaddabee namni kun akkas godhee waan akkasii kana ani sammuun konaaf fudhatu. Sababni isaayyuu micayyoon kun nama baratee nama beekamtii qabduudhaan namoota kaaniifillee gorsa gaarii kennuutii dandeessudha jechuudha. Kallattii adda addaa keessatti namoonni hin argine hin jirtu jedhee yaadu diraamaa garaagaraa keessatti micayyoon kun jireenya ishii lubbuu ishii oolchuudhaaf nama kanarraa gargar ba'uutii hin dandeessu jettanii yaaddu. Otoo inni akkanatti yeroo hundumayyuu kan dararamtu taate dubartii yeroo ammaa kanatti mirgaaf dirqama ishii hin beekne dubartiin akka durii sanatti harka dhiiraa jalatti reebamtu hin jirti jedheetoo hin yaadu jechuudha. Garuu hundaafiyyuu dhugicha kan beeku waaqayyoodha qofaadha malee nuti wanti beeknu hin jiru jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee wanta hin beekne tokko ishiin illee iddoo dhugaa dhaqxee jirti. Dhiiga ishii isa qulqullu namni isa ajjeesu ofishiitiinis haa boqottu. Maalirraa kaatee haa boqottu? Sababni of darbachuu ishiitillee akkasuma immoo sababni innis immoo yoo akkas godhe sababni jiraachuutii mala jechuudha. Isa kana waaqayyoodhaa fi ishii akkasuma immoo isatu beeka jechuudha malee nuti wanti beeknu hin jiru. Garuu arrabni namaa gaafa du'an nama dura du'aa jedha Oromoon gaafa mammaaku waan ishii dhabneef jennee arraba keenyan wantoota hedduu dubbachuun dhugaa baasuu miti. Amma danda'ame tokkotti karaa seerri qabee jiru sanaan amma ta'e sagalee taanee fi karaa ishiin boqochuu dandeesse. Sababa ishiin yoo of darbites ta'e maaliif akka of darbite sababa of darbuu ishii inni sin ajjeesu yoo ta'e maalirraa kaasee akka inni ajjeese isa kanarratti sagalee ta'uufii xiqqaamna malee isatu reebee isatu akkas godhee bira jiraannee wanti nuti arginee fi wanti nuti beeknu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu rabbii fuuldurattis wanta dubbannee fi wanta goone tokko guyyaa tokko gaafatamuudhaaf jirra waan ta'eef otoo akka yaada kootitti jechuudha. Kun yoon balleessillee dhiifama naa godhaato wantoota tokko akka arginetti otoo dubbachuutii baannee baay'ee bareedadha. Amma fakkeenyaaf warri har'a suura ishii gadi baasee isatu reebee isatu erga kun erga heerumte boodaa jedhanii tarii akka carraa ta'ee hiriyoota ishii yoo taate itti ergattee miidhamni kun irra jira yoo ta'e maaliif otoo ishii
ishii lubbuudhaan jirtu maaliif gargaaruu dadhabe? Mucayyoon tuni otoo lubbuudhaan jiraatte ofii ishiitirra dabartee biyyaaf akkasuma immoo maatii ishiitii fi kan ishiin taatii jirtu kana caalallee addunyaa rafiyyuu ta'uutii dandeessi hin beekamu. Lubbuu mucayyoo kanaa otoo ishiin jirtu miidhamni gurguddaan akka kanaa otoo irra ga'uusaa otoo arganii yoo callisani namni suniyyuu in ajjeesu yoo ta'e nama sanaan garaagarummaa hin qaban. Hiriyoonni ishii warri garaadhaan itti dhuftu jechuudha. Hiriyoota jechuun gaafa gammachuu qofa nama wajjin kolfanii gaafa gaddaa immoo kan fuula namarraa garagarfatan otoo hin taane uumaa ofiitiin gaditti gaafa rakkatan kan mala nama baasan iddoo itti haara galfatan iddoo itti boqotan iddoo itti dubbatanii itti ba'aa ofii ofirraa buusanidha jechuudha. Hiriyaa gaariin kanarraan kanaaf immoo erga namni lubbuu isaa ba'ee jaalala qabnu marartoo lafa qofforree bo'uuni gatii tokko hin qabu jechuudha. Mucayyoo kana deebisuu takkumayyuu hin danda'amu. Dhugaashii immoo maatii ishiitti baasuu yoo ta'es immoo karaa seera qabeessa wanti beekanii fi wanti argan qabatamaadhaan hin jira yoo ta'e qaama seeraa dhimmi kun ilaallatu deemanii yookiis immoo gara maatii ishii deemanii maatii ishii seeraan akka gaafatanii fi ragaa ta'anii gara seeratti dhiyaachuuti hin danda'u. Garuu olola sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota hin taane faffacaasuun namoonni akka burjaajii keessa nama galchuudha siniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi suura kana gaafan argu baay'ee tokko jechuudha. Keessi kun na cabee haa ta'uyyuu malee suurri kun maalirraa kaafamtee wal dhabdee abbaa manaa ishiiti immoo wal dhabdee nama biraatii erga nama kanatti dhufteemu erga nama kana otoo nama kanatti hin dhufin boodadha. Suurri kun maalirraan ka'eeti kan jedhu keessa koo deddeebi'aa ture. Darbees immoo mucayyoon kun diraamaa garaagaraa hojjechaa turte. Diraamaa sana keessatti ta'ii garaagaraatiif akkas gochuu dandeessi laata taate waan tokko ta'aniiti jechuudha kan diraamaa hojjeta waan ta'eef kun yaadota koo keessa dhufanii jiru shiniin jedha. Kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa keessanii dhugaa barbaadna jennee akka dhugaarraa ofii keenyaaf iyyuu hin gorre wantoota tokko amma ta'ee gaafa dubbannu ragaa quusasaa walitti sassaabamne gara sooshaal miidiyaa kanatti abaasnu shiniin jedha. Dhugaa mucayyoo kanaa dhugumaanii harka nama kanaatti darbee miidhama gurguddaa akka sanaa irraan ga'e yoo ta'e dhugaadha. Namoonni beektan yoo jiraattan baasaa dubbadhaadha. Dhugaanii birmaduu nama baasaa, dhugaan ifatti nama baasaa. Bakka dhugaan jiru immoo dhugaa dubbatanii haduu yoo namatti dhiirte goodaa buluu wayyachuudha. Bineensuu nama haa nyaatu yoo dhugaa baasanii to'i bineensan nama nyaata ta'e. Kanaaf iyyuu adaraa keessanis siniin jedha. Amma dandeessanitti karaa dandeessanii dhugaashii akka bahu godhaa malee olola soobaa olola hin taane fuutanii walii gadi hin deeminaadha. Warri immoo suura kana immoo eessaa baastanii bilbila ishii keessaa immoo ishiitu shimbiraa qabamoo yookiis immoo ishiitu shinitti himatee to'i miidhama gurguddaa yookiin immoo miidhama akkanaa keessa otoo jirtu kaleessa callistanii arra ol baasaa jirtu immoo ragaa qabdu taananii ol ba'atoo dhugaa obboleettii keessanii baasaa isin in dubbadhu jedheetanii callisuun natti ulfaannananii ba'ee yaada koo ibsadhe waan ta'eef kun miidiyaa hawaasaati. Kanaaf iyyuu iddoon itti dogoggore yoo jiraate dhiifama siniin jedha. Rabbiin garuu afaan keenya arraba keenya nuuf haa tiksu siniin jedha. Cubbuutti akka hin galle ishiin iddoo dhugaa jirti waan ta'eef.